Dallaalaa biiroo keessa hojjettu tokkotu haqa koo nyaattee da'umsa irratti duute. Dhiifama godhii fi ennaan keessi koo naaf eeyyamuu dide. Wallaahi laazimisuma dhugumaatti dhaggeeffadhaa waan kana hamma dhumaa. Otoo isin taate dhiifama hin gootu koomentii immoo barreessina hamma dhumaa amma dhaggeeffattan nutti jechuudha. Hammaa miti waggoota lakkoofsisee jira yeroo reef biyyarraa bahu. Birrii kana akkatti erganu hin beeku karaatti erganuunis hin beeku birrii kana callume of harkatti qabadha ture jechuudha. Of harkatti qabadhee birrii ji'a 10 harka guutee kaza akka tasaa ta'ee dallaalaan kun naa dawwalte jechuudha kan biiroo keessa hojjettu naa dawwalte maal naan jettee birrii yoo erguu barbaaddee kara kootiin ergachuu dandeessaa ansiifaniin ergaa naan jette jechuudha. Kaza jara kan koottime jara biroo hojjedhutti akkas jedhe himnaanii warra akkasii kun nama nyaatu kara biirootiin hin ergatini qaxxataa siif ergina akkaawuntii kee biyyarraa ergisiifadhuuti nu qaxxataa si ergina jennaan itti nimeeniitti deebisee dallaalatti itti himnaan lakki minzaariin baay'ee tokko xiqqoodha waan ta'eef kara mana baankiitiin anumas si erganaan jettee shedhee itti mehammas jara bira hojjedhu deebisee himnaan bakka nutti gaafatamummaa hin fudhannu garuu ergadhu wanti nu galchuun jiru naan jedhanii itti ergee jechuudhaniitii kanatti gaafan itti ergee jedhu birriin sun naqee sirka gaafa gahu ji'a tokko guute jechuudhatu naan ergamin nan gaafadhe ammas hadda bor otoo jettu birrii kana ji'a 3 of hirka teessifte ji'a 3 of hirka teessiftee ammas nan kadhadhe waa tokko yunaa gochuu hin dandeenye qoy hadda bor otoo jettu birriin sun ji'a 6 sirka guute jechuudha. Ji'a 6 guutee woman godhus wallaalee akka tasaa ta'ee feesbuukii irra yeroo galuu suuraa si argadhe birrii koo kana naan kaffaltu taanaanii feesbuukii irra suuraa kee kana gadhiiseen akkas na gooteedhe himadhaan jedheeni. Sababni isaan akkan jara biroo jedhu kanatti hin himanne waan jarri naan jedhan kana dura buusee ani sitti meera akka jarri naan qaqqabne hin beekti jechuudha. Achiin gaafan akkas feesbuukii irra suuraa kee gadhiisaa jedhu birrii ji'a 4 irraa naa ergite. Birrii ji'a 4 naa ergite birrii ji'a 6 ammoo suuta hidhee si ergaa naaf obsi rakkina keessa jira birrii ijoollee baay'een narra jira naan jette. Ishin jedheeni osoo birrii sana naan galchin biyya galte jechuudha. Biyya galtee lakkoofsisii na hojjechuu didee WhatsApp dhaayinaa sofsiisee WhatsApp irraa block na goote bakka hundaayyuu. Achiini lakkoofsa Itoophiyaa irraa ergisiifadhee wantina WhatsApp haaraa banadhee WhatsApp sanaan gaafa na sofsiisuun biyya galee jira jette. Abbaa manaa kana haasofsiisee itti lakkoofsa abbaa manaa si Dubaay keessa jiru naa kennite. Lakkoofsa koo isiitu naa kenne jedhiin ani sitti himaa birrii kan kee kana biyya siif galchanaan jette ishiin jedheeni gaafan isa haasofsiiseedhu ishi rakkoon qabu siifan erganaan jedhe jechuudhaniinis naan jedhee hadda bor naan jedhaniinis hadda bor tuedhu ji'a 3 guutennillee ji'a 3 guutee ji'a 3 booddee moo maal naan jedhee warri koo kunii dahumsa irratti duutee jirti. Kanaafuu birrii nama baay'ee narra jira waan ta'eef suuta kaffalaa jira. Rabbi jedhi naaf obsii naan jedhe amanuu dadhabe na sobaare jechuudha. Kaza yoona namannee hiriyaasii kanaan haasa'e jedhee lakkoofsa koo hiriyaasiitii kennee hiriyaasii maal naan jetti Rabbi jedhiiti jette dhiifama godhii fi bakka duutee jirti nagaan haa boqattu kiristaan nagaan haa boqattu dhiifama godhii fi birrii sii kanammoo sirraa kaffalla kee qofaa miti birrii nama baay'eetu irra jira naan jettee ishiin jedheeni. Ishedheetu man taa'u jarrillee na soban jechuudha. Na sobanii hanga wanaa birriin sunillee naan deebine akkam feesbuukii irraallee suuraa sii sana jedhe nan gadhiisa jedhee akka duraanii sodaachisnee lakkoofsi koo bilbilli koo na jalaa bade anillee nan bilbilli koo na jalaa bade jaras argachuu hin dandeenye hanga wanaa dhiifamas hin goonee fi jarrinis birrii kan koo naan kaffallee akkanatti jirra jechuudha. Garuu birriin sunii dhageettanii jirtanii obboleeyyan kiyya odoo isin ta'e homee maal gootan odoo isin ta'e akkam gootan namni du'e hin deebi'u garuu jechuudha osoo isin ta'e mee akkam gootanii isin jedha obboleeyyan kiyya ani garuu jechuudha hin dhiisu dhugaan isin jira hin dhiisu maaliif jennaan osoo beeytu haqa kiyya nyaatti jechuudha osoo beeku
namni haqa kee osoo beeku nyaatee tasa osoo hin ta'in tasa osoo harkatti hin badin nama sani dhiifama gochuun hin barbaachisu jechuudha. Maaliif jennaan jalqabumaayyuu isiin itti yaaddeeti waan kana jalqabumaayyuu itti yaaddeeti waan kana ka goote jechuudha. Osoo itti yaaduu baatteeyyuu addaan murtee yeroo lama hin ergitu addaa irraa murtee ka ji'a 4 qofa hin ergitu jechuudha. Waanuma isiin as faraarraatee yookaan sodaachistee footoo kee asii achi si oofa jetteeniif namoonni biraas ka akka isii hedduutu namni maallaqa isirraa qabu waan jiruuf namoonni kunneenis gaafa san anas namittiin kun na nyaatte jedhee gaafa san namni hundisaa footoo isii gayyaasee gaafa ummatatti beeksise jechuudha. Gaafa san salphadhe boolla kam seene ka jedhu ji'a 4 saniyyuu ergiteef malee hin ergituufi ture silaa guutumaan guututtu jechuudha. Yeroo baay'ee jechuudha ijoolleen keenya warri dallaala warri biiroo irraa ergattan sirriitti of eeggadha keessattuu jechuudha. Birrii guddaa bakka tokkotti hin ergina ijoolleen keenya. Biyyoo guddate jedhe birrii ji'a 2 bakka tokkotti ergaa malee birrii ji'a 5 6 7 8 9 10 birrii waggaa tokkoffaa ka eenyu isaa maaninnatii isaan beeyne ka caafii isaan beeyne ka zarii isaan beeyne ka safara isaan beeyne ka biyya isaan beeyne fa'arratti ergatan jechuudha ijoolleen keenya ka afaan isaan beeyne fa'a jechuudha warra afaan biraa dubbatu fa'arratti ergatan jechuudha. Itoophiyaa mataan qofaaf hin barbaachisu. Maallaqni jechuun seexana namni kamuu maallaqni harka geennaan jechuudha amala biraa baasa jechuudha. Isin galee amala biraa baasa. Isin sun amma haga isin maallaqa irratti ergituuf obboleettii isii fakkaattee nama isii gargaaru fakkaattee taa'ee asii si ergaa gara baankiitii sharafni xiqqoodha. Asiin si wayya jetteeniit sobdeet nyaatte jechuudha. Sijjammar namni nama cabarbaree subee haqa namaa nyaate jechuudha. Wallaahi nama sani dhiifama hin godhinaafi. Goonkuma dhiifama hin godhinaafi. Dhiifama godhuu dhabuun keessan cubbuu isinitti hin ta'u. Maasiyaa isinitti hin ta'u jechuudha. Nama isin sobee nama isin attaallalee isin fakkeessee maallaqa keessan isin harkaa nyaate jechuudha. Nama sanii dhiifama hin godhina. Dhiifama gochuu dhabeef Rabbina gaafata jettanii hin yaadina. Ittiin gaafatamtan. Kanaaf ijoolleen keenya mijattiin keenya obboleettiin keenya kun anis dhiifama hin gooneefi isiinis talubbuun dabartee abbaan manaa isiis maallaqa kiyya naan kafallee anis akkanatti jira. Isin osoo ta'ee maal gootu? Ani garuu haqa kiyya birrii kiyya anaaf guddoodha dafqa kiyya waan ta'eef dhiisuufis keessa kiyyatu naa heeyyamuu didee sii kafalla jedhanis naan kafallee odoo isin ta'ee akkam gootu jettee obboleettiin keenya kun asumaanuu barumsa isinii ta'a ijoolleen keenya jechuudha. Dallaaluma taateef irraan dhuftanimaaf dallaala biiroo keessanii taateef irraan dhuftanimaaf warri nama hin beeynetti eenyummaa isaa biyya isaa eessaa isaa kan hin beeyne obboleettiin keenya kun odoo amma maatiin isii fi maatiin namitti kanaa biyya tokko keessi ta'ee maatiitti himattee maatiin waan kana maatii wajjin waan sirreessuu danda'anidha jechuudha. Hattaa yoo qabeenya ofiis gurguranii kan irraa kafalan ta'ee deegnii kana amma garuu bakki isii biyyi isiitiif biyyi isii garagaraa. Kan wal beekanii bilbilaanii wanti bilbilaa hin amansiisu. Kanaaf ijoolleen keenya warri nama akkana irraan ergataa jirtan of eeggataa. Maallaqa keessan hunda akka walitti qabattanii bakka tokkotti hin ergina. Xiqqeessaa argaa. Ji'a 2 erga ka ji'a 2 isinii galuu gaafa shuurii gootanii achi booda ammas xiqqeessaa ka ji'a 2. Argaan isinii jedha ijoollee tokko haga sharafni dabaluu walirratti qabadha maallaqa. Akkasumallee birrii 20 tajarri fudhatu san ji'aan haga jiraa kennu bakka tokkotti birrii guddoo ergee birrii 20 kafaluu sanaa hojjettanii birrii xiqqishuu saniif yookaan saantima irra deemtu saniif jettanii maallaqa guddaa kan dhabaa jirtan hedduu keessantu jira jechuudha. Waan kanarraa of qusadhaa. Eenyumaayyuu yoo ta'e abbama barbaade yoo ta'e maallaqa walitti qabdan bakka tokkotti hin ergina dallaala irratti warra hawaalaa erguu irratti jechuudha. Xiqqeessaa ergaa maallaqa keessan irra hambisaa harka qabata. Isiniin jedha maaliif ka ji'a 6 dhabdee miidhamu irra ka ji'a 2 sawwayye jechuudha guma san wal caala.